Oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaan gurra simbuusaa oduu keenya jalqabaatiin Jawaar Mohaammed ani Abiyyitti hin hinaafne jedhe. Jawaar Mohaammed Abiyyitti hinaafinaan jedhu ani Abiyyitti hin hinaafne namni nama isa caalutti hinaafaa ani garuu akka Oromoo tokkootti isattan saalfadhe jechuudhaan dubbate. Kanas kan dubbate haasawa laayivii namoonni bakka garaagaraa irraa bilbilanii akka gaaffii isa gaafataniif karaa toora miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti gaggeeffame irrattidha. Haasawa Jawaar kanas kallattiin afaan isaarraa kanaan isin dhaggeeffachiisu ta'a. Oduu keenya kan biraatiin immoo Aartist Andu'aalam Gosaa du'a qananiin shakkamee mana murtiitti dhiyaate. Aartist Andu'aalam Gosaa dhaddacha irratti maal gaafatame manni murtii hoo maal isaan jedhe gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafanna. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Jawaar Mohaammed Abiyyitti hinaafinaan jedhu ani Abiyyitti hin hinaafne namni nama isa caalutti hinaafa ani garuu akka Oromoo tokkootti isattan saalfadhe jechuudhaan dubbate. Kanas kan dubbate haasawa laayivii namoonni bakka garaagaraa irraa bilbilanii akka gaaffii isa gaafataniif karaa toora miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti gaggeeffame irrattidha. Gaaffii gama onlaayinii ati Abiyyitti ni hinaafta jedhamuun gaafatameefis yeroo deebisu namni nama isa caalutti hinaafa. Abiy osoo beekumsaan dandeettii hoogganaasaatiin biyya misoomsuudhaan na caalee isatti hinaafeetii gaarii ture jedhe. Itti dabaluudhaanis amma garuu haala inni jiru kanaan ani akka Oromoo tokkootti akka lammii Itoophiyaa tokkoottis hojii Abiyyitti nan qaanaa malee waanan isatti hinaafu hin qabu jechuudhaan deebise. አሁን አንዳንድ የሱ ደጋፊዎች ቀና ምናምን ይሉኛል። በመለስ ሊቀና ይችላል፣ በኦባማ ሊቀና ይችላል ነው ፕሮባብሊ ነው አይዊሽ ይሄ ሰውዬ ሀገር አረጋግቶ ኢኮኖሚውን አሳድጎ ምን ቀናበት የምትቀናው ሰው ሲበልጥ አይደለም እንዴ? ሰው በስራ ሲበልና በውጤት ሲበልጥህ ትቀናለህ። አይዊሽ ዛቶ ዘከት ነው። እኔ አብይን አፍርበታለሁ፣ አልቀናበትም። Oduu keenya kan biraatiin Aartist Andu'aalam Gosaa du'a qananiin shakkamee mana murtiitti dhiyaachuun isaa beekame. Dhaddacha kanarrattis poolisiin qananiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila bultii tokko bara 2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenyaa ishee gamoo 5ffaarraa kufuu dubbachuudhaan isa waliin waan jirtuuf isuma shakkine jechuudhaan mana murtiif ibse. Kanaafuu shakkii kanaan kaanee qorannoo akka gaggeessinuuf guyyoonni 14 qorannoof nuufaa kennaman jechuudhaanis poolisiin mana murtii gaafateera. Poolisiinis dhaddacha irratti hangammaatti ashaaraa kaasuu qorannoof reeffa hospitaalatti erguu akkasumas ragaa namaallee sassaabaa akka jiran dubbachuudhaan amma suura galmee waliin walitti qabsiisuuf jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoon reeffaa dhufu qorannoo waan goonuuf guyyoota 14 akka qorannuuf jechuudhaan poolisiin beellamni akka kennamu gaafate. Abukaatoon Andu'aalam immoo akka wabiin gadhiifamu gaaffii dhiyeesseera. Abukaatoon Andu'aalamis dhaddacha irratti waldhabbiin homaatu jidduu akka hin jirre jara lamaan gidduu rakkoon tokkollee waan hin jirreef ishee ajjeesuudhaan mootii yookiin yaada akka hin qabaanne dhaddacha irratti hime. Poolisiinis kuftee argamte jedhe malee inni akka kuffise inni akka darbate wanta agarsiise waan hin jirreef haala amma jiruun aaddee qananiin ofumaa of ajjeesuu ishee malee dhiibbaa nama biraatiin du'uun ishee waan irra gaamu waan hin jirreef jechuudhaan wabiidhaan akka gadhiifamuuf abukaatoonis mana murtii gaafateera. Haa ta'u malee amma ajjeechaadhaan shakkamee waan jiruuf yeroodhaan mirga wabii isaa hin ilaallu bu'aan qorannoo reeffaa haa dhufu ragaanis walitti haa qabatuuti beellamatti aanutti dhimma wabii isaa ilaalla jechuudhaan manni murtii murteesseera. Dabalataanis yeroo ammaa kanarratti miidiyaalee hawaasaa irratti wanti jiru xiqqoo waan ho'eef beellama tokkoffaadhaan mirga wabii isaa eeguun xiqqoo rakkisaadha akka jedhames abukaatoon kun dubbateera. Abbaan ishees yaada miidiyaaf kenneen qananiin nama kaayyoo guddaa qabduu fi of jijjiirtee maatii ishees jijjiiruuf yaadudha jechuudhaan fooqirraa of darbatti inni jedhamu kun naaf hin fudhatamu dhimmichi naaf haa qoratamu hagan jiruttis haqalmoo kun nan gaafadha jedheera. Daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuudhaan namoota bira akka nu ga'u taasisaa. Oduu biraatiin sa'aatii muraasa booda walitti deebinutti nagaan tura.